ganama garra bukura chagada wakamalala ayeta dageja uma ganama ayeta dageja uma ganama yeso kaso rabite sobaraso aye wana garte oromun kabuzani tamanna Awasa yo kuni rahuya kuni waka kuni mo durasi ama nage awa durasi ama o nage awa durasi ama o durasi ama mula mo kanidore yanda waka kanidore kanidore Horabula jirata tole amamo gara galmati demna dugala baagana galma wal barawante galma gara mulata war gara mulata tira galma gara mulata tira dufani ur makai talu tana wal barwutu galma kumbulcha akana warga galma diredawa rawari nuftan hora bula warga galma jaja hora bula dibana wari sharan ugo hora bula galma kan harar Mijira wari galma harar karajira ya rufane chukana saganta wal baguda galme so jirate wari mo dole ka wari galma dadari ulma jettani tuma bagana ga nuftan jettani ni wari te salmo bagana ga nuftan bagana ga nuftani kan nuge su wayu galma dadar yetura wayu galma dadar sarfe alo ta kana bagana ga nuftan nuge da ne tu tole kabutan bagana ga ta tani tole kami turtin tole ga galmi kenya galma da tota mantiwa ke fanna gitu gala baha wirtu arge baha titti bara dabre emla kudashan dia sadde bara ko na ma kudato ko Dala dapat ordoso ta mantiwa ke fanna da rabudate sochi sai gale waggato ko gana galmi kenya ga turti waggato ko kana kai satti jabina gi ciminni isan waggato ko kai satta garsisan kan bagiya ran da magamaki su da cewa kana galmo kana da dabbacudan galmo talle aka wirtu tille e kuma galmi kun dai aka wirtu warge ba tille galmo ne tun bana mani hojille e gale haluma kana no tinsa ittifufe akam dulta jirtume jira baga jirata le baga
walit dhufnee bakka waluu agarree yaadallee ol baane. Egaa maqaan kiyya Calleessaa Muktaar Bakrii naan jedhani. Kan inni irraa dhufees galma furtuu fayyaa magaalaa Miidhataa irraayi. Gaheen hojii kiyyaalleen itti aanaa giddugala itti aanaa hojii geggeessaa giddugala bahaatii. Egaa maalummaa yaadannoo yoo jennu yaadannoo jechuun maal jechuudha? Yaadannoo jechuun warra dabre asirra nu dhiifatee nu bira dabranii bakka bu'aa isaanii nu godhanii lafa tanarra nu dhiifatan sani yaadannaa jechuudha. Jarri suni nu malee nama biraan qabanii numaatu isaan qabaa isaanumaan nu qabaa jechuudha. Yoo isaan wallaallee maal taana jallaa taanaa jechuudha. Nama jallata namni haadha abbaa fi bala wallaalee maal ta'a? Jallataa ta'a jechuudha. Kanaafuu mukninis idduma isaatiin bishaan dhugaa mire? Egaa mukni hiddi odaa tokko hidda barzaafiitiin bishaan hin dhuguu jechuudha. Kanuma odaatiin dhugaa. Yoonii fi hidda barzaafiitiin haa dhuguu jettee barzaafii jalatti naqxee odaa dheebuma ta'a malee dhugaare. Kanaafuu gaa nuti ilmaan abbaa tokko Bareentoo Booranaa har'aan tana yaadannoo warra abbaa Oromoo galma dadartana sababeeffachuudhaan asirratti wal geenye baga walumaanuu geenye har'aan tana hidda keenya san yaadachuudhaan dhufne warra iftahee dhalootaaf illee iftaasisu nu haa godhu. Namni lafee dhaloota fi yaadate ni yaadatama. Namni dhaloota fi lafee dhaloota fi kabaje ni kabajama. Mukti kamuu hidda ifiitiin bishaan dhugaa jedhaman Oromoodha. Mukti kamuu hidda ifiitiin bishaan dhuga. Mukti hiddi fayyaa hin qabne firii gaariillee hin buusuu jedhanii jechuudha. Kun walitti dhufeenya nuufi warra lafa jala jiru abboota keenyaa akaakayyoota keenyatti agarsiisaa jechuudha. Yoo akaakayyoonni keenya hin jiraanne abaabileen kan keenya hin jiraanne warri dabrasuun hin jiraanne nuti ni jirra? Hidhata qabna nuufi warri dabran hidhata qabna. Hidhanni keenya fi warra dabree sun jiraachuu baannan nuti dachii isaarra hin jirru jechuudha. Isaan dabrasuun maali? Hidda keenya. Hiddi keessa maali amma isin? Oromoo Ameerika hiddi keessa? Nuufi warri dabre walitti hidhata qabna hiddi keenya tokko adda cinnaane jiraachuu hin dandeenyu. Biyya tana irratti hookaa maqaa biraa torannaa eenyummaan dandeenya eenyummaa biraa taati ayyaantummaan tordofnu ayyaantummaa isaanis tuntaani kan biraa hordofnaa jechuudha. Milkaa'ina sin qabaannu rakkoo garaagaraatiin nu mudata, hiyyummaan nu mudata, wal dhabuun nu mudata. Akka namaatitti mataa ol qabannee deemuu dhabuutu nu mudata jechuudha waan kanadha. Maal jedha? Leenci bosonaan boona. Yoo bosonaa ba'e hin goomaa jedhanii dire. Yoo bosonaa ba'e waan boorichaa qaba garam deechi. Gara bosonaa deechaa jechuudha. Yaadannoo warra abbaa Oromoo yoo godhuu baane nus ol godhannee akka namaa hin ta'u. Fuudha fi heeruma uummanni Oromoo kaleessaa qabu sanitti akka deebinu. Jaalala uummanni Oromoo kaleessa qabu sanitti akka deebinu. Hooggansa uummanni Oromoodhaa kaleessa qabu sanitti akka deebinu. Duudhaa uummanni Oromoo kaleessa irra bobba'ee qabu sanitti akka deebinu. Afaan uummanni Oromoo kaleessa qabu sanitti akka deebinuufidha. Uummanni Oromoo afaan meeqa qaba? Afaan kun maal? Itti hoggaa yaaman. Hin taati? Hin taatu jechuudha. Nuti afaan nuti dubbannu as dhufnee dhaloota kan keenya warra bareentumaa amma jiran kanaa wajjin dubbannee walii galla waliin gal. Yaadannoo warra abbaa Oromoo taasisuu akkasitti nu yaaduu akka jireenya isaanii sanitti yaaduu isaanii fidaa jechuudha gabaabatti. Jireenya isaanii kana osoo tokko asii harasii qabu tokko asii akaafadhaan lafaa qaabuun akka uummanni Oromoo qabu. Osoo tokko asii shanyii qabu tokko asii ooyiruu isaa qunnaan bu'uun akka uummanni Oromoo kaleessa qabu. Jibbasi waan uummanni Oromoo kaleessa qabu. Wal jibbu dhiiraa bara wal jibbu. Rakkoo jala buseetti jechuudha. Sagantaa dhaba jala buseetti. Jibbasi hiyyuudhaan maal jala buseetti? Sagantaa dhabuu jala buseetti. Hawaasni yoo sagantaan isaa jalaa dhaabbate sabni tokko sagantaan isaa jalaa bade qaroomin isaa achumatti dhaabbataa qaba. Hawaasummaan isaa achumatti dhaabbata.
beekumsiisaas achuma dhaabbata. Sabni sagantaan isaa jalaa dhaabbate. Baaburri adiin yoo jiraatin baaburri jira. Hin jirani? Bakka adiin ga'e maaliin ga'a? Baaburri gaa'eeti. Akkuma sanatti sabni sagantaan isaa dhaabbate hawaasummaan isaa ni dhaabbata. Hawaasummaa qabu san ni dhaba. Jaalala qabu san ni dhaba. Tokkummaa qabu ni dhaba. Qaroomina waan jedhan ni dhabanni mana Oromoo duugaa faayidamnu mana hin qabnu amma nuti bakka bullu hin qabnu. Keessummaa taane bulloota. Yoo Finfinnee dhaqne bakka bullu hin qabnu. Maal taane bulu? Keessummaa taane bulu. Wanni keessummaa irraa nama baasee walitti fidee mana tokko namatti ijaaru kun maalidha? Sagantaadhaan yoo ta'a. Sagantaa saba tokko jalaa bootu jechuun sabni waan sabni qabu san jiruu fi jireenyi sabni qabu san achumatti dhaabbata jechuudha. Dagaroo dhumne amma dhaloonni itti dhumne warra Harargee uummata Harargeetii miti. Uummata Harargeetii miti. Lafti itti dhumne Harargeedha yookaan Dagar. Dhaloonni itti dhumne hoo maali? Oromooti. Maaliif yaadanna yoo jenne akka kaleessa ifii tura sanitti akka nu deebisaniidhaaf yaadannaa jechuudha. Akka kalee isaan turan rakkoon akka hin jirre, gadadoon akka hin jirre, dhadhaa akka nyaatu namni, damma akka nyaatu, aannan akka dhugu, yeroo dhiyoo keessatti namni mee bishaan dhoobaa soggaa jee aannan akka walii qicu. Deemuunaan aannan akka dhugu, beeluunaan foon akka nyaatu akkastu uummata Oromoo keessa ture jechuudha. Uummata Oromoo keessa ture. Akka sanitti uummanni Oromoodhaa akka deebi'uuf yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa gaggeessina. Akka san keessaa akka uummanni Oromoo kalee qabu san keessaa tokko maalidha? Galmaa beekaa. Gaafa sagantaa teenyeetti deebinu yaadannoo warra abbaa Oromoo godhuu eegallu. Galmi jecha qofaan lafa kanarra jiru lafatti deebi'uu eegale moo deebinu? Deebi'uu eegale. Damma turmaanni hin hadheessuu mi'aalleen immoo bakka hin dabarsuu jedhanii mammaakanii bara. Sukkaaratti galuun gaafa qofti. Aannan dhiibnee bishaanitti galuun gaafa qofti. Foon dhiibnee mishingaatti deebi'uun gaafa qofti. Dhadhaa dhiibnee zayitii deebi'uun gaafa qofne jechuudha. Saniifuu akkasitti waan silaa jennu kana nyaata silaa jennu kanatti akka nu deebisanii fi yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa Oromoo meetidha. Agartee qubeen dhufte hafteef daliin keessa yaayyan abbo bidaan haftee qubee afaan Oromootiin barachuu jalqabne jedheetuma ka agartee afaan Oromoo tanaan qubee afaan Oromoo kanaan barachuun kun immoo uummata kanaa akka inni aadaa qabu akka inni duudhaa qabu akka Oromoon kun abbaan isaa tokko ta'e abbaa lama akka nu hin qabaanne afaan lama akka nu hin qabaanne afaan keenya tokko akka ta'e hawaasa tokko akka taane uummata agartee jiruuf jireenyi teenya fireen teenya walitti hidhate uummata waa hunda qabu ta'uu isaa barree kaasilaabii baddee takka takka irriba dhabdee biyyafte akkuma jedhasanis immoo maanguddoon teenyaa jidduloote agartee nu keessatti hafan akka nuti deebinee aadaa fi duudhaa keenyan afaan keenya waan Oromoon qabuun waan lafti tun duraan qabduun akka addunyaa kamiitittuu uummanni kunis uummata waa hunda qabu jennee ijaaramuu dandeenye bagoo warra san taanee sin jira jechuudha. Hawaasni keenya akka wal ta'u waan inni bu'uuraan qabu agartee eenyummaa isaa san eenyummaa keenya san deeffannaa jenneetuma ijaaramnee ture. Maaliif egaa eenyummaa keenya kaa galmoo jenname eenyummaa keenyaaf ture. Galmoo jenname kaa Oromootu waata miti. Afaan Oromootti keessatti gaggeeffamaa, aadaa Oromootti keessatti gaggeeffamaa, jaalala Oromootti keessatti gaggeeffamaa. Waan eenyummaa keenyaa jechuudha. Waan eenyummaa keenyan ala ta'e waan eenyummaa keenya miidhu hin barannu jechuudha. Galma keessa hin jiru. Kanaaf galma ogguma jennee eenyummaa keenya nuti ijaaramnee walitti dhufuu keenyaaf
waan kanatu kaleecha kana kaakota keenyatti kan Oromooti jechuudha qaama. Akkasitti egaa moodoo Oromoodoo isin jedhe hunduu hoo jettu ni ture? Hoo jettu jechuudha qaama. Maaliif nuti amma ilma galmaatii warra of ta'ee hoggaa jenne wanni nuti amanu tokkoffaa irratti Oromummaa keenya jechuudha. Oromummaa teenya tana gidduu jaalalli jira waaqnis jira. waan lafa kanaaf illee ta'u nama kanaaf illee ta'u jira. Hoggaa jennee dubbannu waan inni qaba jenne san qabatamaa dandeeffannee wal barsiisuu wal hubachiisuu dhaloota keenya agartee gara abbaa isaa fuula deebisnee waan abbaa isaa qabu san jiraachisuudhaaf ijaarramne. Jaarmiyaa waaqeffannaa hoggaa ijaarramu waan ergisaatiin ni ijaarramne jechuudha. Jaarmiyaan waaqeffannaa kun gaafa ijaarramu aadaa duudhaa isaatiin ijaarrame. Afaan Oromootiin ijaarrame. Lafni akaakota keenyatti ijaarrame. Lafa abbootii keenyaa gubbaarratti ijaarrame. Nu immoo ilmaan isaaniitiin ijaarrame. Waan ofirraan agartee gorree waan namaa itti mannee waan namaa itti liqeeffanne gonkumallee hin qabu jechuudha. Hoggaa waaqeffattoota ofiin jennu wanti nuti hojjennu waan waaqeffannaan qofaatti qabu jechuudha. Waaqeffannaan yoo Oromoon miidhame sumaa miidhee kan miidhame akka itti amanaa jechuudha. Miidhamuu Oromoo dhala namaatirraa as deemnee kaa Oromoon har'a amantii garaagaraa keessatuma jiraan ture namuu obboleettii amantii garaagaraa keessaa hin qaba. Obboleettii ta'e yookaan obboleessa kee yookaan abbaa yookaan haadha kee bakka amantii biraa jiru kana wayi jibbita. Hin jibbitu jechuudha. Hin jibbitu. Wanti jibbi jedhullee yeroo keenya keessa jira. Hin jiru jechuudha. Hin jiru. Gonkumayyuu miidhamni nama waaqeffataa ta'e tokkoo fi Oromoo waaqeffataa ta'e tokkoo fi Oromoo Kiristaana yookaan Islaama ta'e tokko qixxee dhukkubuu qaba. Qixxee si miidhas qixxee sitti qaawwisatu jechuudha. Nuti warri waaqeffataa akkasitti amannaa akkasitti akkasitti amannaa jechuudha. Oromummaatti amannaa lafeetti amannaa jechuudha. Yoo Oromoon nama tokko miidhan Oromoo hunda miidhama jechuudha. Yoo waaqeffataa illee miidhan obboleewwan ta'e Islaamatittis Kiristaanattis hin qaabu jechuudha. Miidhadha jechuudha. Maaliif? Nuti lafee takka warra tokko abbaan keenya tokko afaan keenya tokko aadaa tokko waliin qabna jireenya tokko waliin qabna nama tokko irraa dhufnee biyya tokko waliin qabna. Kanaaf yoo nani miidhame asiis bitaas mirgaas namni hin miidhamaa jechuudha. Kanaaf nuti akka Oromootitti waaqeffannaan maal barsiisa hoggaa jenne dhimma Oromoo barsiisaa jechuudha. Wanni galmi hojjetu maal hojjetu hoggaa jenne dhimma Oromootu hojjeta. Dhimma Oromootu hojjeta. Maaliif amantii keenya takkas? Nuti maalitti amannaa hoggaa jenne waan agartee Oromoon qabu sanitti amannaa jechuudha. Waan Oromoon irratti lafaa qabu. Jiruuf jireenya Oromoo, qajeelfama Oromoo, barnoota Oromoo san isatu Oromoo kana saba guddaa godhee saba wal jala yaa'u, saba walii beeku, saba wal beeku taasise waan ta'eef akka abboota keenya sanitti qananiidhaan gammachuudhaan jiraachuudhaaf Oromummaa keenyatti amannaa jechuudha. Namni ofitti namanne saba isaatti amanuu danda'a? Hin danda'u. Maaliif? Itti qaanoftaa. Afaan keetti yoo hin qaanoftee afaan kee dubbachuu eenyummaa keessatti hin qaanoftoote eenyummaa kee gadi qabuu. Kanaafuu nuti Oromoo keessatti Oromoon ilma abbaa tokkooti amantii biraa qabaatu abbootiin ta'e sun tokko turtee lafeetti amanneetti Oromummaatti amannaa kun immoo amantii keenya. Namni dhaalchisu kanaa inni tapannaan jechuudha akka namoonni beekaa akka calleessa jedhan hin amantanii kanatti hin amannaa jechuudha. Dhibbaan dhibba itti amanu namni Oromummaatti amanu namni saba isaatti amanu saba biraatti illee hin tuqu waan biraatti illee hin galu warra isa miidhummoo dabarteettis hin kennu jechuudha. Mirga abbaasaa waggaa abbaasaa miidhamu waggaa haati isaa miidhamtu namni haadha fi abbaa isaatiif malu haadha fi abbaa tiyya jedhee haadha fi abbaa isaa beeku. Hinku kama miidhatti dhagahama.
itti dhagahamaa jechuudha. Kanaaf nuti walumaa galatti maal jechuu barbaadan jarmiyaa waaqeffannaa hoggaa jennu yookaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hoggaa jennu dhaabbata waggoottan jaan kana deebi'ee ijaarame. Dhaabbata deebi'ee agartee Oromoodhaan ijaarame. Dhaabbata deebi'ee waan Oromoo hundaan ijaarame. Afaan hoggaa jette afaan Oromootiin, aadaa hoggaa jette aadaa Oromootiin, ayyaantummaa hoggaa jette ayyaantummaa warra abbaa Oromootiin. Waan ayyaantummaa biraatillee of keessaa qabu jechuudha. Ilaalcha bakka biraa, ilaalcha biyya biraa, ilaalcha laga biraa waan lafa tanarra hin jirre kan of keessaa hin qabne deebi'ee ijaarame jechuudha. Namni kaa amantii hoggaa jennu bu'uurri guddaan inni keessaa tokko qajeelfama qabu barreeffama barnoota barsiisuun alatti inni guddaan ayyaantummaadha jechuudha. Ayyaantummaa yoo ayyaantummaa keenya asiin nurraa kutanii warra keenya warra dabreen adda nu kutanii warra lafa kana nu dhaalchise nu dagachiisan seenaa lafa kanaa xiqqeechinaa seenaa warra irraa dhalanne sanii xiqqeechinaa ayyaantummaan isaanii nu biraa dhabamaa waan isaanii hin dubbannu waan biraa dubbannaa waan biraatiin bakka nu buusanii akka isa haasofnee waan lafa kana jala jiruufi idda achasuma oromtichaa ilmaan booranaa baay'intu biyya isaanii irratti lafa isaanii irratti aadaa fi afaan isaaniitiin heeraa fi seenaa isaaniitiin jiraatan nu wallaalchisan jechuudha. Kanaaf ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo hoggaa jedhu ayyaantummaa warra keenya nu biraa jiraatu. Ayyaantummaa warra abbaa Oromoo akka nu bira jiraatu warra keenya san yaadachuu qabna jechuudha. Itti amanuu qabna. Abbaa keessatti amanuu qaba jechuudha. Abbaa keessatti irraan dhalatee irraan uumamee nama anis nama qaba jechuudha. Abbaa qaba haadha qaba. Eenyumaa gadii miti. Lafa na dhaalchisees, biyya na dhaalchisees, heera na dhaalchisees, afaan na dhaalchise. Dabree jechuudha warra keenya sun. Kanaaf si mararamii nu mararu jechuudha. Warra qaba. Kanaaf jaarmeen kun karaa ayyaantummaatiinis of ta'eeti ijaarame hoggaa jennu ayyaantummaa warra abbaa Oromoo malee ayyaantummaa warra biraa ayyaantummaa alagaa jala karaan inni ittiin deemu jira hin jiru. Yoo ati agartee waan gaggeessitu keessatti, waan hojjettu keessatti, waan facaafattu keessatti, waan galfattu keessatti, waan biraa hin makta hoggaa ta'e karaa ittiin wanti biraa harkatti keessa galfatu ni jiraata jechuudha. Kanaaf nuti ayyaantummaa warra abbaa Oromootiin hoggaa deebinee ijaarame jennu ayyaantummaan eessa of taanee ayyaantummaan alagaa maal nu godhaa ayyaantummaa warra keenyaa maal nu godha hoggaa jenne waan ayyaantummaa warra keenyaa akka warra keenyaa sanitti akka jiraannu humna waan nu ta'uuf seenaa idda dhalootummaa waa walirraa qabnuuf dhiiga waa walirraa qabnuuf jechuudha. Ayyaantummaan alagaa immoo akkam nu godha hoggaa jenne alagaa nu dhaalchisa. Afaan keenya wal wallaalchisa. Wal tuffachiisa. Mataa keenya adda qaba. Hayyuun keenyas xiqqaan keenyas guddaan keenyas namni lamaa sadii akka wal bira ga'ee waan isaa irratti dubbatee waliin galle wal nu nyaachisa jechuudha. Ayyaantummaa alagaa akkas nama godha. Nama darbaa jechuudha. Tokko gadi qabee tokko ol qaba. Tokko duubatti deebisee tokko fuulduratti baasaa jidduu kanatti alagaa si dhaalchisa jechuudha. Waan keenya immoo Oromoo sana wal caale wal jala yaadu akka Oromoo walitti amanu akka Oromoo walitti quufu an Oromoo la jedhee akka walitti amanu godha jechuudha. Kanaaf namni ani Oromoo jedhee ofitti amanu abdii Oromiyaa jechuudha. Abdii Oromoo. Akkasuma ture. Kanaaf nama kana barsiisuun keenya kana hubachiisuun keenya kana milkaa'ina guddaadha. Kanaaf jaarmee waaqeffannaa hoggaa jennu wanni nuti barsiifnu dhimma Oromooti. Dhimma lafa kanaati. Dhimma afaanii fi aadaa keenyati. Kana jechuun immoo amantii keenya jechuun nuuf. Oromoodhaaf akka ilaalcha Oromootti naa dire akka warra abbaa Oromootti dubbanaa. Warra abbaa Oromoo kan naa dire ani afaan dubbadhu kana waan hin beeku odoonaan jedhee amma tokko dhufee dantaa isaatiin jedhaa waamtu. Maal ta'e beekna Oromoon kiyya erganaan dhaga'ee erganaa beeke Oromoo kiyya hin barsiifadhe way dantaa qabaare. Waan wallala iwal maa rakkate reer ilaa abbiyyeen na barsiifaan kana haala diyarraa hin bare dhaloota diyarraa Oromoo irraa hin bare derga Oromoo wal taana arrakkate anuma arrakkate suma wal qarqaarrannaa wal taana hoggaa jette dhageetti mana keenya afaan kana jechiin ani dubbadhee wallaallee jira anatillee dubbattee ani wallaallu jijjiin meeshaa warra dhiyaate. Meeshaa warra abbaa Oromooti jechuudha. Namni meeshaa isaatiin akkaatti gadi ba'u
injifataan hiree kamiyyuu kubuu hin danda'u. Maali waasaakkaa? Waasaati. Namni kanaaf waggaa of taateeti abbaa warra keetti dubbataa aadaa warra keetti dubbataa yoo danda'e jala dhaabbata. Maaliif jala dhaabbata? Humni itti jala dhaabbatu jiru. Waan kee dubbata laa waan kee hundi meeshaan ati warra keetitti. Liqii qabdu kiyyaa fidas jedheetu namni isaa harkatti qabu jiru. Maali kee hundi? Kanaaf jarmaan kun karaa ayyaantummaatiinis of ta'eet ijaarame. Karaa barnootaatiinis of ta'eet ijaarame. Kanaaf ijaaramiyaa waaqeffannaa waggaa jennu. Warri namni galma seene tokko waaqeffataan tokko yookaan immoo Oromoon tokko Oromoo jennaa yookaan saba Oromoodha. Oromoodha jechuudha. Oromoon tokko ala isaa jiraatu galma isaa jiraatu waaqeffataa haa ta'u baatu waaqeffannaa beekuu qaba. Heera gadaa Oromooti. Heera gadaa Oromooti. Waan Oromoo jiraachisaati. Waan Oromoo walitti fidaati. Ani Gujii, ani Boorana, ani Itu, ani Harargee wanti jedhu jiru Oromoodha. Oromoodha jechuudha. Labsi nu ani heera Oromooti miti. Aadaan kun heera Oromooti miti. Kanaaf Oromoon tokko miire warra tokkummaa Oromootti amanee galmi kun galmi dadar kun galmeenyi Itoophiyaa galma warra abbaa Oromooti ture. Ani Tuulamas haa ta'u Fermoo calleessaniitu haa ta'u abbaa bire gosa gara garaa haa ta'u gosa akkuma turan nuyi madinisan heerattiin ijaarame qaba waan ijaarameef qaba waan agartee waan biraatiin ittiin dhaadannee waan biraatiin hojjennu doontaan akka warra keenyaa sanitti maalummaa irratti maalummaa gosaatis barannee oromummaatti amannee jechuudha.